Ashamaa akkam jirtu kun Gada solutionidha. An jaaduun jedhama. Viidiyoo har'aatiin kanan isiniif qabadhee dhufe appilikeeshinii tokko malee speedii WiFi bilbila keessanii akkamittiin akka dabaluu dandeessanii isinitti agarsiisa. Akkasumas egaa dhumarrattis boonasiin isinitti agarsiisu tokkoon qaba. Kanaaf egaa hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kana egaa subscribe goone taanaan subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti illee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma gara qophiin isiniif qopheessettiin isin dabarsa. Notification baarii keessan bira dhaxxanii gara mallattoo WiFi lafa inni jirutti gadi qabdu. Sana booddee WiFi keessan bira isin fidachuudha. Sana booddee WiFi keessan sana ammas gadi qabdu. Sana booddee modify network seerutti buutu. Modify gasanii fide advanced option seedu sana bantanii gadi scroll gootu jechuudha. Proxy seedu sana nani matti dhiistu. Sana booddee IP setting seedu kana dhuftaniitu static gootu jechuudha. Sana booddee IP address bilbila keessan irratti dhufu lakkoofsa isaa argaartan sana irra deebitaniitu barreessitu jechuudha. Bakka IP address la fedhu sana irratti ati kanaaf lakkoofsichuma irra deebi'ee barreessaa jechuudhaani. Kan keessan isa screenii keessa isa bilbila keessan irratti isinii dhufu irra deebitaniitu barreessitu jechuudha. Sana booddee warreen hafan egaa gateway network prefix length isaaniin egaa by default ofii masaa isiniif fidachuudha. Kan isin jijjiirtan egaa DNS seedu kanadha jechuudha. DNS isin amma argaartan kuni kan Googleedha. Bareedaadha garuu innis garuu DNS Cloud Flare jedhamu isatu kan Google caalaa speedii qaba jechuudha. Gatii kanaaf egaa gara tokko jedhu kanatti DNS keessan jijjiirtu jechuudha. Akkasumas isa lammaffaa biras dhuftanii tokko jettanii bifa kanaanii DNS keessanii hin jijjiirrattu jechuudha. Gara Cloud Flare'itti DNS sana keessanii jijjiirrattu. Sana booddee egaa kan koo egaa passwordii na gaafateera. Bilbilli keessan maybe passwordii isin gaafachuu dhiisuu danda'a. Kan koo garuu passwordii na gaafateera gatii ta'ee fi passwordiin guutaafi jechuudha. Sana booddee egaa passwordii guuttanii fi booddee save ettanii kanatti cuqaastu jechuudha. Kun egaa karaa tokkodha. Karaa biraan immoo gara settingii bilbila keessanii bira dhuftanii settingii bilbila keessanitti cuqaastu. Sana booddee egaa amma gajjallaatti gadi buutanii developer option seedu kanatti buutu jechuudha. Bilbila keessanirra developer option kan jedhu hin jiru taanaan about phone seedu kan jedhu bira erga dhuftanii booddee build number seedu si'a 7 wal faana xuxxuxxu jechuudha. Kana sana booddee developer option bilbila keessanirra hin jiru taanaan developer option bilbila keessan irratti fidaa jechuudha. Kan koo already developer option gatiin qabuu fi waan naaf fidu tokkoon qabachuudha. Kunooti egaa sana booddee developer option kan jedhu keessa galtu. Sana booddee developer option keessan akkeestiin ofiidha taanaan on gochuu qabdu jechuudha. Sana booddee networking kan jedhutti gadi buutu. Kunooti egaa as bira dhuftaniitu enable WiFi verbose logging seedu kana enable gootu. Akkasumas aggressive to cellular handover seedu kana enable gootu. Sana booddee egaa kana lamaan eegga babbantanii fi booddee speedii WiFi keessanii speediin isaa egaa baay'ee kan dabalu ta'a jechuudha. Karaalee kanaan immoo egaa yoo isiniif hojjechuu dide yookaan immoo bonus tippee kanan isiniif laadhu appilikeeshinii baay'een keessan hin beekne appilikeeshinii an akka dhuunfaa kootti fayyadamu. Appilikeeshiniin kun egaa appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha. Itti fayyadamaatii ilaalaa isinumti iyyuu hin argitu. Appilikeeshiniin kun egaa Later jedhama. Google Play Store irraa salphaatti argachuu dandeessu. Akkaataa isin itti fayyadamtanis baay'ee salphaadha. Kanuma dhuftanii on gochuu qofadha yeroo fayyadamuu barbaadanitti jechuudha. Speedii WiFi keessanii egaa baay'ee ol kaasa jechuudha appilikeeshiniin kun. Gatii kanaafi karaa lamaan isaaniiyyuu fayyadamtanii
WiFi bilbila keessanii speedii isaa ol kaasuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa qophiin arran isiniif qopheesse isinitti toleera taanaan chaanaalii koo subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaatti tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma qophii biraa wal agarruutti nagaatti tura.